Duuni mucaa kanaa dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka onnee nama cabsaa onnee nama nyaataa ni kan jedhu Oromoon tuni eessa deemuu jirti akkanumaan takkaan lafarraa iyyee wal haxooftee wal xaragdee wal dhabamsiistee ofumaa walitti garagartee akka sareefa durreedhaa iyyee wal nyaattee wal moccoortee ishiin haftes jiraataa jirti jechuudha. Ay jireenya keenya. Kasamiinii fi dachee nuun hin dadhabne sabaa sablammootaan adda nuun qoonne dachee waa mara fudhattee ofitti nu hammattee ati eessaa dhufte jettee nun gaafanne ati maal qabda ati maal dhabde jettee kan addaan nama hin qoonne kan waan itti dhufe hunda gammachuudhaan simattee ofitti hammattee garaa baqaqsitee ofitti qabattu nuti hoo addunyaa tanarratti lafa dachii tanarratti lafa bal'oo tanarratti hunduu ofii tattaafatee qabeenya mataa isaatiin dhabuus argatus gammadus kolfuus waan qabuun jiraata. Namni maaliif jireenya mataa jireenya jiruu mataa namaa maaliif wal dadhabaa yaa rabbii kiyyee way mucaan kun jechuudha boruuf ni jiraadha jedhee osuma yaadu akkanatti kunoo dhabama ta'ee jechuudha. Oromoon keenya yeroo namni du'ee fi yeroo namni waa rakkate yeroo namni rakkoo adda addaa keessa seenee wal yaadataa jechuudha. Ofumaa wal gaffa'ee wal dhiibee gama san wal geessee allayyaa wal naqee deebihee sooshaal miidiyaa irratti maallaqa qarshii itti dalagachuudhaaf reefka isaatii olii gadi oofaa du'aa isaatii ammas erga du'ee booda du'aa ilma namaa irratti dalagachuudhaaf bakkee wal hanqisa. Osoo kanan ta'in dura hoo yoo wal jabeesse yoo ani kan jedhu namni kun ilmi namaa kun hiree isaatii wajjin uumama kennaa mataa isaatii rabbiin kenneef wajjin jiraata nama hin rakkisu jireenya dhuunfaa isaatiiti kan jiraatu maaliif nama kan namni yoo argatee soo dhabeesi of danda'ee waan jiraatuuf jecha maaliif jireenya nama dhuunfaa tokko namni tokko jibba waan hunda yeroo hunda kan gaaffii natti ta'u erga namni sun du'e immoo maaliif nama sana irratti dalagachuudhaaf irratti argachuudhaaf sababa isaatiitiin lafa wal hanqistan yaa Oromoo. Mucaan kun fuula FB isaatii irratti maal jedhee maxxansee amma dura jechuudha. 10 miitee 100 argachuu 100 miidhamtee 10 argachuu siif wayyaa jedhe. Soba dubbattee jaalatamurra dhugaa dubbattee jibbamuu siif wayyaa. Addunyaa dhibbuuf boo'ichaan guutamte keessatti yoo baay'attee umriin 70 jiraattee duutaa ishee mayyuu 99 gadditee tokko qofa gammachuu keessatti argattaa jedha. Kanaafuu maaf hamaa waliif yaannaa jedhee gaaffii gaafate jechuudha. 99 gaddisiiftee maaf gammachuu tokko barbaaddaa gaaffii jechuudha. Namatti dabartee gammachuu gaarii namaaf yaadi. Qalamii dhabuun nama argachuu kee irraa maaf si gammachiisa ati yoo dhabde namni argachuun maaliif si aarsaa jedhe jechuudha. Dhugaa isaati wallaahi. Sabni keenya maaf warra waliif yaadu caalaa warra walitti yaadu ta'ee biyya tana keessatti kan ittiin galateeffamuu qabduun doorsifamtaa. Kan itti boqachuu qabduun ammoo nagaa dhabdaa jedhe. Tanas taatu kana boo'ichaa namaan gammachuurra gammachuu namaaf boo'uu nu wayyaa. Gaarii waliif yaadnee nama gaarii taana borgeenyee keenya hin beeknu. Maaf guyyaa har'aa walirratti qabna. Nama gaarii haa taanu. It is my last word jedhe. Fuula FB isaatii irratti maxxansee jechuudha barreeffama kana. Ergumanni du'ee jechuudha fuulli FB isaatii kan gadi ba'ee olii gadi hafarfamuu jammaree duraan eessa turtan kan dheengadduma tokko fuulli FB isaatii firoorii 16,000 qabu har'a guyyaa takka keessatti gara 20,000 18,000 akkas galee jira. Nama du'e feeroonni jiruu hin gooneef erga du'e maal godhuu filoorii gortan nama du'e irraa maal dalagattan mee maal argattan rabbi sinaaf fituuti. Baay'ee nama ajaa'iba. Keenya kuni dhumisaa maal ta'a laata?
bara lubbuun namaa akka agarteetti bakka agarteetti baatu, bara reeffi namaa waraabessi nyaatee foon allaattiin sooratu, bara dhugaan dhokatee sobni bakka argatu, bara dantaaf haadoon dabartee walgattu, bara qa'ee keetitti qabeenya keetiif jecha wareegamtee saamamtee ajjeefamtee lubbuun kee dhabamtu, bara kumaatamni dhumee ati qofaan haftu.